Tole ergaa gabaabduun qabaanii Oromiyaan biyya moo naannoo? Biyya. Mallattee naatu naannoo godhee malee Oromiyaan biyya. Jabuutiin xiqqoon biyya. Gaafiin Oromoon gaafachaa jiru gaafii abbaa biyyummaati. Wanni Dr. Abiy beekuu qabu nuti naannoo miti uummata bal'aadha lafa qabna biyya qabna. Oromiyaan biyya malee naannoo miti. Gaafiin Oromoo gaafii abbaa biyyummaati. Amaarri siyaasaan dadhabee amantiin dhufee waa'ee Oromiyaan biyya ta'uu dadhabuu nutti himu. Hin fudhannu nuti Oromoon gaafiinsaa gaafii abbaa biyyummaati. Ulmaan Oromoo du'uu hin qaban. Ulmaan Oromoo ajjeefamuu hin qaban, hidhamuu hin qaban, saamamuu hin qaban. Oromoon Amaaraan dhaqee bulchan jenne, Tigreen dhaqee bulchan jenne, Ifiifin hin bulcha jedhe. Kun immoo gaafii mirgaati. Oromoon hin bulchuun mirga. Mirgi Oromoo kun dura dhaabbatamuu hin qabu. Kanaaf falmachuu asii baanee kufaatiin Abiyyiif haa taatu, injifannaan uummata Oromootiif haa taatu. Yaa Oromoof bakka kanatti deebinan seene waggaa lama keessatti haa ta'u waggaa 20 as deebinan seene garuu as nu deebisani. Sababiin isaa warraaqsa Oromootu butame. Warraaqsa